seenaa lakkoo tokko barreessaa gabaan dhala maatii sampah kok digoyen Kenni. Nagaa tokko. isaa tokko Kan kireeffamu soggaa jiraate. Nagaa rabbi. Ani koo hoyaa si ergee barii sagalee illee siif qabe maana hojjechiiste na ergu diddire. biyya wayyaa shawaati Lakkani kan biraa si ergee ture bara. Alaabaa kan gurgurate mana fannoo deemu. Karaa waasappii si ergee ture. abon hafi adra bisa tar wayyaa abbaa gadaati biti wayyaa shawaadha humnaa ergaa kan argatisaa kan tafe finfinnee tafe argifti ko wayyoon akka jiru nama naa fidee dhufuudha fedhe ko Yanni. wayyaa nama naa Yoo kan kireessitu soggaa jiraate kireessi ishee ijoollee kiraa barbaadanitti. maaliin kirees Uffata aadaa. bannaatishin kireessani qabu kireessa tabde maaf kireessi uffata aadaa hin gurgurraa maaliif kireessa maaliif kiraa birrii Assalaamu alaikum. Raganni karaa nu gochisiisi kaasufnee baana bannaatisheen. karaa kun adda yalla gabaadha amma waan biraan gaafatinaan wada Israa'eliif dubbate ta'uun waalaikum salaam abibti bagana gaannofte saritti go eshi seenii dubbadhu ka dabareen keeti tabtaa godhase Ganni. nagaadha saruu tokko Galata rabbii ansi gaafachuu barbaade uffataa jalatti uffatamu kanneen hin qabdaayi. nu qabu saruuti Fiduun dandeessu sin eeggadha. na saayizii keenatti himte keessi fida marrakkoon jiru Ishi saayizii sitti ni manaa fiddaa waan akka tosmaa jaatii fi paantii immoo tiishartii jalatti uffatamu qibaatiis nan barbaada. galgala maasii fida sii fida Ishi innaa waasaappiidhaan si Ani waan gaafadhu atini boota Itoophiyaa jirtu moo Isilii jirtu? Kenya Isilii jirtu. Dubaay jira Imaaraa jira Dubaay jira Dubaay Ahaa. Dabanaa sun jaaladhe. Sila bitachuufi ammoo waan atini qaraa Itoophiyaa. Ahaa. Innaa ganni jedha xumursiisi kaameestii innaa ምንድነው ይሄ? Odoon kennan baasa meeshaa takka gurara keessa fida buluu maajikii akka irraa fadde irratti barreeffadha buluu maajikii Kabraa warra namasiin jedhe anan manaan jette isaan deebee fida hayyee asii waan as jiru buluu maajikii tokko firee 8 jechuudha sana firee 8 orjinaal miti ganni orjinaal buluu maajikii no suni firee 8 tiishartii 3 kan yuunifoormii jalatti uffatamu sisi kan qaamatti laxxafamne sidee walaanatti gahetatti dibidoo koon wala ayyee ishinnaa waasa bilbila kun sii kennamoo kan kennaa laatta koy lakkoofsa kennaa kennu salphiyee lakkoofsa kee laatta rabbi gabaa kan godhe gaddii tolche sibiiltoon ese jirtimmoo erga daman yeroo warri galu barbaadan anis sibiiltoon Oye, lu buat apa kadang? Buat kosa kenapa? jaatamii lama kudha lama Yeroo tokko qo'a lakkoofsa ishee qabadha kan jabaan cee profaa irraa qabdu qo'i lubbu duwwaa shan lakkoofsa Dubaay biti Dubaay shan 62 62 33 92 boontu Bontuti ya saruti ya hasin jedhe loksheenaa ergee galgala dhaqeetu sii dawwala galgala masmara naannaan kan badini dhaqee sii bitashi you okay naa dhufeera 53 53 you know kana ergee achirraa waan barbaaddu san nattaasa'e ulfaadhush rakkoo miti hojii keenyaa miti saruuko Ayooti jadda waan barbaadan shaantaawwan illee sinii fidaan bakka jiru bakka na bira waan hin jira dhaqee sinii fida sinii ajajamaan ooyyee Guyyaa gaarii qabaadhu gabaa gaarii nagadadhu gabaan gabaa ka dirsiifata'u bu'aan jira. Amiin. Kun saritti ko buchuu ko amiin haadhoo ko.
Yalla orma gaarii naa qabaadhu saree ko. Abshiraa isu rabbi seedii na gitoo. Amin adetti ko amin adetti ko. Eshi. Benu bakka. Eshi ajaru ka profaila qabdu badam. Nubaddu. Jaldu lammo maal jabaqan. Eshi da Akkam jirta? nyagaa jirta bucho akkam? Jira saata. Baga jiraatis. Uffata aadaa order godhachuun fedhe. Dubaay qofa Uffata keessa. Kan aadaa kamii? Qofaadha ka ergitu gara biyya biraa ergitu. Dubaayin bicha erga lubbu. Dubaayin bicha erga saditti ko. እሺ ገራሚ ኮሻለሁ ተለሽ ሰርት ከተለሽ ኦኬ ድርቤ ለማረን ኬት ድርቤ እንጀርቶ ሽቡርቴ ልባዳቱ ቡርቴ ልባድ ድርቤ ሚዲኮ ገኒ Nageenyo ይቦራ ለማለ ድርቤ እንጀ ይቦራ ነው ኦይ አለ ጃው ሳሩኮ Saree kooti si ajajadhee ture barreessitu naa deebisuu dide malee dhugaanu karaa guyyaa meeqa si dubbisee laayivii irratti immoo seentaa garuu nagashuuti. uffata aadaa maalaan godhe Itoophiyaa irraa dhufu biteetiin kinoo nama naaf hin dhabe. Waan biraa immoo si gaafadhe. Ganni waan biraa si gaafadhee ture beektaa? Aayidii hojjechiifachuu barbaadee ture beektaa nama ittoon sarana yoo taate si hojjechiifna naan jedhanii turanii iddoo isaa wallaalee barbiiroo isaa. Kuma kudhan kaffaltee iddoo wallaalte. Ay kuma kudhan miti ani kuma kudhaniin hin barbaanne beektaa lammii biyya kanaatiin hojjechiifachuu barbaade. Lammii biyya kanaatis garlu biyya yoo kan qaama kaddaama sii baasan xiqqoo gateessaa. Saree abbichi sun saree eenyurraan dubbiste eenyu tolchis fi. Mucaayoo tokko gaafadheen ture jaayee maniiti naan jettee inni immoo sagalee qabee fidanii naa deebisuu dide beektaa deebee namni. Maalummaa nama beekne tokko filatee qaama nama jijjiifattee birrii keetti angalaaftee inni birrii kee maa godhee nyaatee bilookii osin jedhe waan gurguddaa. Deebisee immoo kabiraa wanti gaafadhu jarri ani bira jiru lammii Joordaaniiti beektaa isaanumti kan kaddaama naa hojjechiisuu hin danda'anii gadi rakkasaa. Hin danda'amu. Hin danda'amu? Hin danda'anii maal kaddaama qaxalachuu hin danda'anii maal rakkoon hin danda'an. Jarri kee Joordaanidha. Jedhanii beektaa lakkoofsa bibbiroon jara Joordaanidha. Mulkiyyee Joordaan naa hojjetu kaa. Rakkoon qabu siin hojjedha. Dhugaa siin hojjedha. Siin hojjedha bakka. Mulkiyyee Joordaan magluuma fi mulkiyyee naa hojjetu maalo nyaata Joordaan keessa mulkiyyee magluuma jaallatama. Isaan iyyuu xuruudha malee kooman sabinni jedhan faasonni das naman jedhu baakkish hojjechuu isaa inni sabalchaanaan nyaachuu isaa miti. Maaloo ani magluuma baay'ee jaalladha santo. Siin hojjedha bakka rakkoon hin jiru. Nama barbaada kafiila namatti isa barbaada. Ani birrii kuma kudhaniin hin barbaadu nama kafiila naa ta'u nama gatii gadaanaa yoo ta'e malee. Aga beekaa kaffaluu dandeessaa? Jarri sun maannaan jedhan seete beektaa yoo birrii kuma lamatti dabaladhuuti garimmoo si gargaarra nuti maqaa keetiin hojjechiifattaa naan jedhanii turan. Araboonni kee bira jirtu saqqasaa hin danda'an. Rakkoo sama biiroo sanaa naa kennuu dandeessa iddoo biraa dhaqanii gaafataniitu birrii kuma 8 nuun jedhanii naan jedhan. Eshi kootu si dubbisa keessa. Kootu Eshi waasaappiin si dubbisa ishi waasaappiitiin ganni koo naaf deebisi ishii saree koo dhugaa baay'ee tokko yaaddaan jira bara. Eshi kootu waasaappiin si dubbisa. Maami. Eshi bareedduu koo. Eshi okay. Itti fufa abbaan dabare boonuu dasa si dubbisa. Nageenyi waaqayyo siifaa Dafi jedhi. Nagaa bultanii lubbuu akkam bultanii buchuu dubbadhume dabareen keessa bultiyee dabareen keessa natti fakkaata. Naguma teessi keessaa jirtu dubbisee naa deebisuuti. Karatti koo
Maal jette lubbu? Murtee maal jette? Yaatti biraa innaa gundessa. Dijaamaa sigiraa jechiisee Itoophiyaatti meeqaa wajjin naa erguun dandeessaa? Kaargoo moo? Wai. Kaargoo moo? Laa. Nama mi'aayi. Laala. Nama mi'aa sii fiduun walitti qabdee ta'u. Laa lubbu anu mi'aati. Adduu nama mi'a nuuf fidu dhabnee makara argineerra. Laa naggaadeenis kiiloo takkitti birrii beekechaa jira lubbu. Hin goddaan tala. Tariitii yoo akka carraa ta'e nama kara biyyaa galuu argame malee. Burtee lakkoofsa kiyya yoo qabaatte keessana dubbisi nama biyya galuu argame malee. Eshi tole. Laa obbirattuu na fudhadha garuu karaa keessaa si dubbisaa warran barbaadatan. Dijaamaa obbirattuu na fudhadha rakkoo hin qabu karaa keessaa garuu si dubbisuu barbaadeen gannuu si adeemsuu diddimi. Eshi sin dubbisa biyya rakkoon hin jiru sin dubbisa lakkoofsa keenan haadha sin dubbisaan. Ani si dubbiseme. Haayinaan jedhe eeshaa haayinaan jedhe kaabar baay'ina namaatiif iyyuu barsee arguu hin danda'u gochuuti haayinaan jedhe tole haayinaan jedhe haayinaan jedhe eshi eessa jiraattaa ganne garuu haayinaan jedhe lubbu roozii itti fufi dabareen keeti haayinaan jedhe burtee rozii lubbu Hayya ganni nagaa bultee. nagaa bultee gocha akkam bulte Alhamdulillah nagaa kiyya. Ganni waan na dhibee tokko si gaafachuu barbaadeetiin hin jira waa'ee iqaamaarra. Ani Dubaayin jira garuu paaspoortiilee kooppiilee uummata koo Afrikaa hin qabu. Galuudhaaf immoo garuu yoo baay'atee ji'a 8 waan akkasiin karoorseetiin hin jira. Hamma yoon cal'isee waa hundumaa itti dhiisee dalagaa koo itti fufee garuu mana ijaazaallee hin naqu. Booddee galiitii irratti na rakkisaa haasaa nama haasa'amaatii jiru kun. Wallaahi lubbu booddee irratti gaafa galte yookaan qaraamaa kaa ofirraa kaffalisiin jedhanii beekte amma tokkoffaa aafoo kana keessa qaraamaa namni ofirraa hin kaafne dhaqxee to bakkeetti ofirraa kaasan dhaqxee ofirraa kaaftee xalaachi waraqaa sii kennamu jira waraqaa sanoon qabaatinitti qaraamaan kun surratti lakkaa'aa jechuudha si galee gaafa biyya galtu kafalisiin jechuu danda'an qaraamaa sirra jiru san kafalisiin jechuu danda'an hin beeknu kaa seerri kun ammayyuu kana fattashaan eegalee aafoo nu dhuminiyyuu fattashaan eegalanii jiranii. Waan hundaafuu waan dhufe qaba. Allah keetii amaxaan laandoo asitoo laandoo isataan rabbii keetiitti ol kadhuuti. Erga ji'a sadiin booda galuu feete. Soon taane ji'a 8 waan akkasii caala hin jiru garuu hamma galuudhaafi wanni naasirratti tokko hin jiru. Baafachuuf immoo furmaata tokko fala tokkoon dhabe akkatti baafadhu. Paaspoorta baafachuudhaafi. Eeyyaan guyyaan illee muraasa tafee koodiillee hin qabu kooppiillee hin qabu wama takka illee hin qabu callisee taa'uuf na dhibee dhiisuuttis na dhibe beekte. Rakkoo miti bareedni paaspoortii koppii wannoodhaan hin ba'a guyyaa dhaloota geettiin fakkeeffama mattaawaqaati biyyaa baafadha jira miti mattaawaqaati biyyaatti baafatu sun jira miti isaanuu hin ba'a maqaa kee guutuudhaan hin ba'a paaspoortii hin baasii deemte rakkoo miti garuu guyyaan hin jiru amma guyyaa 13 bichaa tafeef guyyaa 13. Lama sadi guyyaa 13 bichaa tafe Afurillee danda'u jechuudha sumoo ta'e akkam ta'e. Oduma ta'e baasidha paaspoortii keessii bahee iqaamaa kee hojjisiifatu hin qaqqabu guyyaa 14 guyyaa 13 kaleessa harri beeka guyyaa lakkoofta irra ga'uu dandeessa gaafa guyyaa sadii. Guyyaa 13 ganne guyyaan qabdu lubbu. Kanaaf waan dhufuu taa'e qaamaan gootaree fidaa. Kanaaf gochuun dandeessu waan. Nashi galatomaadha. Banda bare kiyyu. Dibora beerati keessana dubbisi Dibora beer kiyyu fakar. Eesh immaa ko amma sin dubbisa ganni. Eesh Dibora beerati keessana kiyyu fakar. Eesh. Ganni maaloo adaraa maaramee maal taatee maali hin dubbatu. Yesus mara maaramee yaa biyya maal lagaafattee seera dubbatu. Kiyyu. Oke kiyyu hin jirtu. Obboleessa qootee illee nuti qabattee itta.
Ayeshi. Nagalchi. Eshi nagalchi lubufsi galchi ergadha. Amma nama meeshaa barbaadu bicha galchi. Nama meeshaa barbaadu bicha saati ganamaati. Walin najjas nuka Oromooti ya meeshaa barbaadu. Nama meeshaa barbaadu.